Ang sumarraan itti kufaan dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Fayyaada uummanni Oromoo kan biyya keessaa akkasumas biyya alaa jirtanii akkasumas gooticha waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irratti falmaa hadhooftuu diina waliin reebsisaa jiru. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo qondaaltota isaa fi hooggantoota isaa baga jala bultii amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa kan itti seenuuf jennu bara 2025 isin ga'ee jechuun barbaada. Baga geessanii baga walumaanuu geenyee guyyaa kana immoo akkasittiin waliin kabajachuufis carraa arganne. Egaa guyyaa akkasitti dachaa ta'e bara haaraa fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa fi dirree qabsoo irrattis haa ta'u bakka adda addaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi akkasumas deeggartoonni mararfattoonnii fi miseensonni ABO warri ayyaana kana sirnaan beekanii ni kabajamaa ture. Fiichis fuulduratti kana caalaa bifa injifannoo milkii fi bilisummaa walabummaa fi birmadummaa sabaa mirkaneessee ni kabajamaa jiraachuu baannes abdii jedhu qabna. Egaa ani haasaa dheeraa hin qabu yeroo hedduu carraa walitti deddeebinee wal argachuu fi waliin haa ta'uu yaada wal jijjiiruu ergaa walii dabarsuu abaataa turre. Amajjii tokko yeroo kabajamu guyyaa itti waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa bayii hedduu rakkoo gufuu fi gufaataa irra aanee injifatee dhiittisee kabaje waan ta'eef guyyaa gammachuu waraana bilisummaa Oromooti. Guyyaa gammachuu waraana bilisummaa Oromoo bara haaraa walii wal simee kabajamu kanaa kan bara kanaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessa jiru rakkoo hedduu imala baay'ee dheeraa fi bu'aa bayii qabu keessa darbeetu kabajachuuf jira. Baruma baraan egaa mudannoon adda addaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tarkaanfii keenya nu gufachiisu taateenii akkasii kun haatuma darbee bara kanallee akkanuma nu mudateera. Wanti kun waan gabaabduu tokko jedhee darbuu hin barbaada. Maaliif jennaanii qilleensa akkasii qabatee jiru olola hedduutu deemaa jira waan ta'eef. Wanni akkasii kun yeroo hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gufuuf gufaata haa ta'uyyuu malee haaraa miti. Dabaa muka keenyatti nu fixee akkuma mukti jedhe qottoon maal balleessa akkuma jedhee sanaa dabaan nama keenyaa qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu fi qabsaa'ota silaa galii barbaadamu dhaqqabuuf karoorfatanii socho'anii galii isaanii yoo hanqisuullee dadhabee adeemsicha dheeressuu fi wareegamicha baay'isuu keessatti qooda fudhataa turuun inum yaadatama. Haala akkasii keessattis bara hedduu yeroo mudatu Oromoon garaa wallaafuu wal danda'uu fi egaa reeffa fira ofii torbamoo sagal garagalchu mammaaksa jedhurraa ka'eetu wal baatee adeemuu kostiinis yookaan immoo haramaan midhaan sana keessaa fi callaanis walumaan adeemuutu ture. Badii akkasii qabsoo tarkaanfachiisuu didee irraa fayyuu dadhabnee fi godaannisa seenaa irraa barachuu dadhabne deddeebi'ee ta'u kana keessatti namni yeroo baay'ee rakkoo sana furuu caalaa mallattoo rakkoo sanaa dhukkubicha furuu caalaa mallattoo dhukkuba sanaa tuttuqee darbuu fi wanti sun immoo sakaallaa ta'ee osoo hin guduunfamiin hafuu irratti hojjechuutu ture. Akkuma fakkeenya salphaatti yoon kaasee lafa dhoqqee kofii hamaa ta'e sanarratti titiisa hortee titiisa sana ajjeesuu irratti qiyyaafachuutiin rakkoo furuutu tattaafatamaa ture. Bara hedduu kanaafuu lallaafaa gara jabina kan hin qabne diina ofii irrattis murannoo kan hin qabnee fi murannoo dhabarraatii gara laafettiin durbaa obboleessaaf ulfooftii ta'edhaan ta'uu immoo hin dandeenye akkasiitu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'aa ture. Sala akkasii kana keessatti titiisa qofaa ajjeesuun furmaata akka hin taanetu bara hedduu mul'ataa ture. Namni garuu akkanumatti osoo walirratti hojjetu, osoo sabarratti hojjetu, osoo vaayirasii baattuu diinaa ta'ee adeemu diina
isa keessa isa hamaa ta'e sana summii diinaa isa fagoorraa fidee sibiratti sitti maxxaneeti waliin jiraatee iccitii kee beekee summii sana saba keessatti facaasu sana wal dandeessanii baatanii deemuun kuni bara dheeraa gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wanni akkasii aadaan akkasii kuni egaa aadaallee ta'ee nu keessatti hidda jabeeffatee yeroo dheeraa nu sakaalee milkaa'uu dadhabuu keenyaaf sababa ta'uu keessatti kan qooda qabu akkasii kana. Jitiisa sana kumaatamaan ajjeesuurra lafa dhoqqaahee qorroqaahee hormaata titiisaa fi bakka mijataa ta'e sana gogsuu irratti hojjechuun dirqama waan jedhuuni maashilaandii sana gogsuu irratti hojjennee jechuudha. Annachi suni akka inni citee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yeroo xumuraa bahu wanni akkasii akka nutti hin deebine kanumatu raawwatame. Kanammoo dursineetti qophoofnee beeknee yoo yaadattu ta'ee jaaldaandii elemoo waliin interviyuu tokko irratti wanni akkasii kun nu keessatti yaaddoo tokkoyyuu ta'uu hin danda'u. Ittee diinatti galtii jedhee dubbadheen ture namatu ta'e. Kanaafi keessi keenya qulqullaa'ee achirraa kaanee duula cichoomina kaayyoo bobbaa guutuu Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessee milkii fi injifannootiin har'a adeemsisaa jirru kanatti ceenee jechuudha. Gufuun sun buqqa'ee ka'ee annachi sun citee silaaftuu hidda malee annachi dhiigu waan ta'eef hiddi dhiiguu jalqabeera jechuudha. Kanaaf amajjiin nuti kabaju guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan itti seenaa jirru kuni kan keessi keenya itti qulqullaa'e an fuuldurri keenya abdii fi milkii injifannoo fi ifa ta'etti adeemnu nu akeeku. Kanammoo gammoojjii fi baadiyaalee Oromiyaatti osoo hin taane bakka handhuura ciniinamnetti adeemne loluuf jirru ani immoo waadaa keenya haaromsanne fuuldurri Oromiyaa kan itti immoo fuuldurri isaa ifa ta'ee nutti mul'atu abdiillee itti horatanii akka ta'uu danda'u nu akeeku haala akkasii keessatti kabajachuu jirra waan ta'eefi ololli torbee tokko illeensa qabate duula guyyaa tokkoon akka cabe yoo akka ololaatti ilaalani ummanni Oromoo nagaa barbaaduu sanaan dahatee mootummaan abbaa irree mootummaa jedhamuun dandeenya hattuun gartuun walitti qabame olola torbee tokkootti yoo ilaalle nu injifateera. Injifannoo guddaa fakkaata. Olola torbee tokkootiin yoo tartiimootiin ilaalle garuu ummanni Oromoo fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo injifanneerra jechuudha. Kotiitu nu keessaa bahee fuuldura keenyatu ife keessoo keenyatu qulqullaa'ee nagaa waaraatti waan nu ceesisuu danda'u kan nu sakaallaa kanarraa hiikkate afaan qawween gabroomne afaan qawween bilisa bahuu akka dandeenyutti saalatu nuu mijate. Kanaaf haatee illeensa qabachuu yeroo gabaabduuf injifannoo argame osoo hin taane tartiimoo hegeree qabu fuuldureen keenya ifa ta'e sanaaf injifanne waan ta'eefi wanni mataa gadi nama buusu tokkoyyuu hin jiru. Haatee sana arginee beekneetu nu keessaa citee akka ba'utti irratti hojjenne titiisa sana ajjeesuu osoo hin taane lafa hormaata titiisa sanaati oortine. Mataa waan akkasii lammata deebi'ee gabbatee ofitti fudhachuu danda'u sanatti balleessineetu mataa isa waan hamaa diinni vaayirasii facaasu biqilchuu hin dandeenyedha tolchanne. Waraanni bilisummaa Oromoo ogeessa ni dandahati. Warri kaayyoo qabu, warri haala ilaalee hin dhufne, warri rifeensa dhedheeratee harmeen Oromoo fi Oromiyaa dhadhaa dibbee gabbistee yuunifoormii bareechee uffatee ummanni Oromoo gumbii isaa kiisii isaa qullaa godhee nutti baasee nu uffachiise cidhanne adeemuu keenya qofaa argee taatee yeroof nutti dabalame sun nu keessaa citee baheetu warri kaayyoo qabu, warri kaayyoof citte, warri waan baheef beeku, warri ofii sammuu ofii bilisa of baasee saba gabroome immoo bilisa baasuuf dirreerra jiru walitti hafe kuni ni injifata. Ganuunsi ammoo wal ganuun ammoo haala baay'ee hamtuu ta'e keessatti inuma jirti.
Har'a dhiisiitii barii bilisummayyuu galgala har'aa ni ganaa jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa nuti warri kaayyoo qabu, warri waan baaneef beeku, yoo maal arganne immoo qe'ee keenyatti akka deebinu warri beeknu, ciccitoonni kaayyoo har'a golee Oromiyaa keessatti qabatti ka'abbii hore, diina immoo taatee torbee tokko bokokee ture, hafuura isaa kabaafachiise, qabsoo akkasii gaggeessuu akka dandeenyu, sakandii haga libsuu ijaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haala hamtuu kamuu keessatti dhaabbatee of sirreessuu, of suphuu akka danda'u argisiisne dhaloota akkasiiti dirreerraa qabna. Amajjii miilana haala akkasii keessatti kabajama waan ta'eef uummanni Oromoo inni dhugumaan bilisummaa barbaadu, inni dhugumaan roorroo jala jiru, inni dhugumaan gabrummaa silaa keessaa bahuu qabutti qabsoo gaggeessaa jiru, haga ammaa sobaa fi sossobbaan bilisoomneen suni hin jirre inni beeku. Waan nurraa barbaadu beeka, nutis waan isaaf qabannee galuuf jirru beekna. Haala akkasii keessatti qabsoo gaggeessinu kana ni milkeessina. Uummanni Oromoo ni injifata. Akka tarsiimootti injifanneerra. Haala yerootti immoo waan nu injifate warri fakkaate hosii keenya walitti qabe kana waliin booddee baay'ee rakkachuuf deema. Ana dhammadhaan isiniin jechuu barbaada. Baga geessanii baga waliin geenye jaallan dirree qabsoorra jiran akkasumas jaallan mana kana keessa jiran uummanni Oromoo haalaaf keessa jiru baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2025 geessa waliin geenye isiniin jedha. Jaallan hedduutu mana kana keessa jira jedhee yaada waan ta'eef carraa isaaniis waa dubbachuu argachuu qabu. Ana manuman isiniin jedha. Ayyaa ta'a, horaa bulaa, deebanaa, ayyaana gaarii. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomii. Jaalli gammachuu abbooyyee mana kana keessa jiru jedheetiin yaada. Jaal qajeelaa yoo jiraatan itti fufnu. Jiru itti fufaa. Gaarii fayyaa ta'e itti aanaa ajajaa ol aanaa abaa'ooboo jaal gammachuu abbooyyee gartee nama qabsoo kanatti cichee bara dheeraa bu'aa bahii hedduu keessa darbee ammallee dirree jiru yeroo adda addaatti gaafa qabsoo kana keessaa namuu fofottoqee bahu namni qabsootti cichee qabsoo jiraachisu barbaachisaadhuma. 2001 gaafa qaacaa, 2008 gaafa jijjiiramaa, 2018 ammas gartee dhufu hunda keessayyuu resilient cichaa ta'ee bakka sana jiraachuun waan nama boonsu. Kanaaf ittaanaa ajajaa olaanaa abaa'ooboo jaal gammachuu abbooyyee maayikii fudhadhu waan bara haaraa kanaa dhimma oboo laalchisee ibsanuu kenni fayyaa ta'e ulfaadhu galatoom. Hayyee egaa kabajamtoota qondaalota miseensota akkasumas deeggartoota akkasumas uummata keenyaa kan biyya ambaa keessaa miidhaa fi roorroo mootummaan koloneeffataa impaara Itoophiyaadhaa dhiibee biyya baasee biyya adda addaa keessa jiraattan hawaasa keenya martinii guyyaa woboodhaa guyyaa har'aa guyyaa seenaa qabeessa kana egaa ganna 44 booda har'as jala bultiisaa kan bara 2025tiin bakka isiniin ga'e bakka waliin ga'enneen jedha. Egaa guyyaa kana yogguu qaabannu yoo yaadan baroota ganna 44 irra deddeebi'amee yeroo hedduu guyyaa kana yaadachaatii kabajaatii as geenne. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa. Egaa qabsoo Oromoo yeroo jalqabaa gaafa simkichuu gartee qacalee turte haala baay'ee rakkisaa ganna 3 isaan mudate san keessa dabranii bakka adda addaatitti faca'anii
warreen garii jiraachuu isaaniitiyyuu isaanuma qofa kan jirutti sa'aa turan haalli akka har'aa kun bara san jiraachuu baatus egaa walqunnamtiin hin turre garuu haala baay'ee rakkisaa fi zaliilii ta'e tokko keessatti kan cichoomina murannoo guddaa gaafatu ka'umsa guddaa gaafata kan namni dhibiituu hin jiraa jedhamee hin herreegamin haala baay'ee rakkisaa fi jiraachuu waraana bilisummaa Oromootu qormaata guddaa itti ta'e jiraachuu isaatiyyuu baay'ee dukkanaa keessa ture san keessa namni kaayootti jecha akka keessaa ba'uu danda'u guyyaan akka har'aa amajjiin tokko bara 1980 warra injiraaf hin jirreen been garuu kaayyumatti cichanii dukkana keessa turan yeroo isaan itti wal arganii jiraachuu isaaniitu warraaqsa gaggeessuu keessatti wantoonni isaan mudate sun cuftuyyuu akka inni jiraatu namni cichoomina sana cichoo'ee murannoodhaan san keessa dabre duratti akka tarkaanfatu guyyaan kun kan walitti agarsiisee ture jechuudha. Egaa guyyaan kun akka waraana bilisummaa Oromootitti guyyaa addaa guyyaa seenaa qabeessa kan ta'e gaafa sana jechuudha ganna 44 duratti jechuudha. Egaa gaafa walitti dhufan akkuma kakaafame san qabsoodhaaf waliin ba'anii cichoomina dhabuudhaan murannoo dhabuudhaan egaa yeroon sunis akka yeroo har'aa kanaa miti warraaqsaaf haaraa ta'uun warraaqsi agam akka rakkoodhaan marfame keessaa fi alaan marfamu rakkina qormaata guddoo qabaachuu isaa yeroo hin beekne sanatti guyyaa akka har'aa kana warraaqsa gaggeessuun akka rakkina hedduudhaan marfamu akka rakkoo guddoodhaan xaxama guddaa keessa jiraatu. Isaan keessa dabruudhaaf ammoo cichoomini kaayoo murannoon cichoomina kaayootiif qabamu ragaa guyyaa itti ba'e guyyaa wanti qabsoo gaggeessan warraaqsa gaggeessan waan warraaqsi qabu itti baratame guyyaan kun guyyaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan keessa dabree fi akkaataa keessa turee fi waan isa mudateef rakkinoota keessa dabre cufaa bifa haaraatiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa itti ijaarame guyyaa wannoota kan cufaayyuu akka barumsaatti fudhatan guyyaa bara baraa jiraataa woboo taasise guyyaa kabajamaa fi guyyaa waan dabre keessaa barumsa fudhatanii gara fuulduraatiif ittiin of qopheessan gara fuulduraa rakkoolee mul'atee fi gufuu ta'e kufaatiin haadha moo'insaati ka jedhan haadha moo'insaa ta'uu isaa guyyaa ragaa saba keenyarraa qoluuf guyyaa adootaan sagalee dhibii natti dhaga'ama. Hin dhaga'ama? Yaa jirta jaalladha. Inni dhaga'ama jaalgammeetti nu dhufe. Kanaaf guyyaan kun guyyaa akkasiiti. Guyyaa bifa haaraatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa diina isaa injifachuudhaaf waan keessa dabre sanarraa baratee gar fuulduraa waan itti deemu kan isa dandeessisu guyyaa akka haaraatti utubame yookaan jaarmaa haaraa ijaarame guyyaa dhaloota isaati jedhamee guyyaan kun akka moggaafamu ta'e. Guyyaa kana keessatti gartaa waan dabre qaabatanii gamaaggamanii laaffina jiru laalanii warraaqsi waan inni qabuu fi warraaqaan waan qabaachuu malee hir'inaa fi gufuulee itti ta'e cufaayyuu kanaaf gufuutti ta'e jedhamee walitti agarsiifame guyyaa hirbuu haaromfatanii waan dabre sanarra waan gaarii boru fiduudhaaf waan injifannoo guddoo boru argamsiisuudhaaf itti waadaa seenan ta'e.
Woboonis jiraattaa bara baraa akka inni ta'u guyyaa kanatu taasise. Rakkinoota dabre san keessa ba'ee gara fuulduraattis qabsoo keessatti warraaqsa keessatti rakkinoonni jiraachuu isaa rakkinoonni jiraatu sun ammoo ichoominaa fi murannoo kaayyoodhaan keessa dabruu akka danda'amu barumsa kan irraa argamee fi bifa haaraatitti of ijaaree guyyaa addaa guyyaa bara baraan jiraataa bara baraa hanga gaaffiin Oromoodhaa deebitutti jiraachuu woboodhaa kan mirkaneessite. Egaa hayyuuf qaroon gaafa sanaa rakkinoota keessa dabran walitti agarsiisuudhaan walitti hubachiisuudhaan kanaan booda akkaataan itti yaa'u malamee fi bifi waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'uu qabuu fi jiraatu qabu jedhamee itti murteeffame. Bifa akka sanaatitti guyyaa addaa tokko ta'e bara baraan dhaabachaatii akka har'aa kana geenne jechuudha. Kana keessatti egaa guyyaan kun addanuu ta'u waan hojjennee dabarre yookaan kufaatii yookaan hir'inoota jiran guyyaa itti gamaggamnu. Guyyaa boruuf ammoo hir'inoonni kun akka nutti hin deebineef itti waadaa keenya haaromsine dhuunfarraa kaase miseensaa qondaalaa hanga hoogganaatti deeggaraadhaa hanga mararfataatti inni kun cuftuyyuu waan dabre keessatti waan hojjetee dabre hir'ina inni qabaatu laaffina akka dhuunfaatti qabu laaffina akka walootti qaban akka walootti akka dhaabatti qabamu isa san cufa ittiin gamaaggaman kan boru kana caalaa hojjechuudhaaf karaa ittiin saaqame irbuu itti seenanii. Egaa waraanni nutis yeroo dheeraadhaaf keessa dabarree bakka kana geenne akkuma duratti jaalli kaase 2024 waan keessa dabarre akkuma baroota ganna 44 duraa san gaafa 2015 har'a jala bultii isaatirra geenne isa san keessa dabarree bakka kana geenne. Egaa dhiifamalleen gartee faamilii tokko keessatti wanta mudatutu jira. Waan hamtuun hogguu muudame tokko jedhanii lama jedhee yoo sadeeffate faamilii